والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وبعد، أمة الفاتحة، أمة كرجما كركين جريني عفي لا نون كفرما بجرنا بافتي أمة كرا كتابيس سينا كيست ilmoo seenaa horatee qabu uummata bara dheeraa hayyootaa fi mootota Oromoo simatee bakkatti godhee waaqoo guutuu gaafa biyyarraa wayyaanidhaan ari'amee biyyarraa ba'u simattanii qubsiiftanii erga isaan jiraa ari'anii du'aa galchuu hayyamnaan biyya isaatti deebiftan uummata seenaa uummata lafaati guddaa qabu uummata Keeniyaa uummata Naayiroobii. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربي كتير لتا بينو أكتر نما قالتي كتو بينو سيها قالتي كتو فول كيميا درس السوشيال ميديا ولي حراوة ولا بولي أرض المت أبى ترى أقول يا ناتاتي قوتيشا كنيسة سلطاني قوتيشا gooticha guyyaa boonu gooticha dhaloonni ejjennoo fi namummaa fi dhiirummaa gootummaa irraa dhaabutaa Muhammad beeksisuutiin fuula haarawatti wal agarree yeroo tokko hamilee naa kennaafi akka silaa wal dheebonnee fi akka silaa wal barbaadnuu fi akka silaa waa walii dhaabuu qabnuuf sa'aatiin jiru sa'aatii dhibbaadhaa guyyaa dhala guyyaa haasawa sultaanii guyyaa kitaaba dhaloota fi haasawu taa'u bakka kennimu kitaabichi maqaan isaa hin duune jedhama. Isa du'intu ani hin duune jira osoo hin jenne isintu du'ini ni jirtanii jedhe kitaaba keessatti jecha tokko jira. Hin duune jechi jedhe osoo kitaaba illee barreessuu baate jechi hin duune jedhu qofti ergaa dabarfata. Ergaa guddaa of keessaa hammata. Tuquun foonii fi lafee juusii itti dhugdee lukkuu itti nyaattee shaaworiidhaan dhiqattee qibaata meeqatti laayitee booda biyyee jala jirtu sanii miti. Foon nyaattee jaaketti suree guuttee irree ofirra laaltee booda tibbin jettee biyyee jala jirtu sanii miti. Duuti haqiiqaa, duuti dhugaa, duuti fokkataan, duuti hadhaawaan addunyaa kana gubbaa dhuftee osoo ashaaraa tokko seenaa tokko ardii kana gubbaa hin qabaanne qabrii seenuudha addunyaarraa galuudha duuti dhugaa. Kaayyoon ilmi namaa ardii kana dhufee re'ee yoo awwaara deemte faana isitti mul'ata. Bakki hoolaa oltifaanatu beekama. Bakki harree oltifaanatu beekama. Bakki horii oltifaanatu beekama. Ilma namaa taatee dhalattee galu addunyaa kana gubbaa dhuftee dabalatee faanti ta'e ashaaraan ta'e addunyaarraa dhabamu jechuun du'a oliiti. Du'a lama mataanillee awwaalamanii maqaalillee awwaalamu. Kitaaba kana hinduune jecha jedhu kanarraa jecha tokko lama warra du'in irraa seenaa tokko lama irraa dubbachuu barbaada. Namni hanga har'aan du'in dabarabaraan seenaan isaa addunyaa akkasii hinduune baraara dhaloota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiyyicha addunyaa gooftaa ofii dhiiftee kabiroo gabbartu haqa namummaa fi walqixxummaa dhiiftee irree walirra ejjattee gachaabsitee ka humna qabu laafaa nyaatee hawaasummaadhaan guutuu taa'ee siyaasaadhaan caccabee ikonomiidhaan duwwaa ta'ee ummata duubatti hafe
ummata haadha ofiitii bakka qabne gaafa hundiyaan dubartii bishaanitti darbitee homaa kadhattu gaafa Giriik bishaan zayitii danfiftee dubartii galmeetu gaafa Paashiyaan uummanni Iraan haadha ofii fuudhuu murteesse addunyaa gadi harkaamate kama karaa dhufte hin beekne waan ardii tana dhufteef hin beekne ardii tanatti aansitee eessa akka deemtu hin beekne erga konneekshiniin ardii fi samii gidduu jiru cite nabi Muhammad dhufee addunyaa tana ruuhiitti afuufe sallallahu alaihi wasallam addunyaa tana kitaaba Maayikeel Heertz barreesse warroota hoggantoota dhiibbaa addunyaa irratti fidan jedhee nama 100 tarreesse. Nama 100 inni tarreesse keessaa Albertiin 10 irra kaa'ee namticha konkolaataa uume 42 irra kaa'ee warroota namticha dhagaa baatii uume ta'e Toomaasii isaa mabraatii addunyaa kanaa qabsiise warroota niitoorkii warroota kalaqa qarqara addunyaa tanaa gumaache lakkoofsota isaanii gara 20 30 40 dhibbaffaa kaa'ee Nabi Muhammad garuu tokkoffaa ta'achuu filatan sababni isaa jaarmayni piroojeektiin Muhammad addunyaa tana gubbaa ka'ee dunyaarraa deeme ol deemuu malee lalisuu malee guddachuu malee takkaa gattee buutite jedhee Maayikeel Heertz amantiin isaa Yahudiidha warra naasaa keessa hojjeta wakaalata naasaa warra hawaa qorachuu beekamu akka addunyaa kanaatti har'a ardiin tuqqabdu keessa Muhammad piroojeektiin inni addunyaa gubbaa ka'ee deeme gara siyaasatiin ta'e gara teknooloojiitiin ta'e saayinsiitiin ta'e namni tokko ka Muhammadiin dhufee dursuu danda'u addunyaa tana gubbaa waan dhabeef Muhammadiin tokko fara kaa'uu filadhe jedhe wanti annabi Muhammadiin eegaleef Allahu akbar wanti annabi Muhammadiin filadheef warra amantaa isaa keessa jiru osoo hin taane warra amantaa isaatiin ala jirutu isa faarsi gatii isaa mul'ise takkaa dunyaa tana gubbaa namni akka Muhammad jireenyi ilma namaatti haala mijeessee dunyaarraa deeme hin jiru. Kanaaf Muhammad sallallahu alaihi wasallam hin duune warra osoo hin du'in warra seenaa hojjetee taarika seenaa ardii tana gubbaatti taraalee deeme keessaa tokko jechaan waan isatti hidhadhuuf waan isatti amareef waan addunyaa akiraa sababa isaatiin milkaa'e jedhee amanuuf nabi Muhammadin durse sallallahu alaihi wasallam. Seenaan warroota hin du'in warra amantaa islaamaa qofa dubbadhee warra kaan dhiisu seenatu namniifne namni kophee magaalaa keessa taa'ee qulqulleessu gahee magaalaa bareechuu isa tokko hin tuffatama badan huccuu gaarii dhiqattee magaalaa keessa hojii deemtu magaalaa bareechuu keessatti gahee taphataa jirti ogeessa fayyaa ta'uun marfee waraanuu kiniinii liqimsiisuu qofaa miti laaluu hedduu ilmi namaa dhandhame namarraa qabbaneessutu keessa jira nama mana ijaaru handisa taatee borokettii gubbaa keettee dhokee fi simintoo itti godhu osoo hin taane hojiin kee handisa yoo taate ilma namaa aduu fi qorarraa tiksuutu jirti asii dhimma mindaa qofaa miti dhimma seenaa hojjechuuti dhimma seenaa keessatti ashaaraa kaa'achuuti namni gariin gaafa inni dunyaarraa deemu ebaluutu du'e jettee yoo ati himtuuf ebaluu sanni wallaala sababni nama du'e san ebaluu isaa wallaaleef isatu seenaa dunyaa tana gubbaa hin qabu namni ka seenaa dalagu fooniif lafee miti sin jedhee ture fakkeenyaaf namoota addunyaa gubbaa waliin jiru keessa Dr. Zaakir Naayik fakkeenya seenaa isaa yoo fudhatte Dr. Zaakirtu haala dunyaarraa deeme jennee yoo dubbanne Dr. Zaakir kamiin jismiin isaa akkam jira foon isaa akkam jira jettee wanta irraa dubbattu seenaa isaatiin isa beektu du'uun namaa dhalachuun namaa dura dursoo wanta ati beektu karaa haadhaa keessaa bahu miti dhaloonni ilma namaa dhaloota lama tokko karaa gadaamessa haadhaa keessaa bahuu fi gadaamessa seenaa keessa seenu gadaamessa karaa haadhaa
jecha tuule jedhu kanarraa qabxii kana kaasee haasawaa dheeraa isinitti dheeressu sagantaa eebba kitaabaati. Kitaabni har'aa nama erga tu'e galee booda isaan barraa'ina fakkaata. Nama erga tu'e, erga dhabame, erga hidhame, erga irraa namni sabbare, deebi'ee kitaaba barreessee akka waan qabrii keessaa hin tuune nan jira. Jechi kun immoo jecha har'a guyyaa gubba dhaabatu miti. Har'a keenya keessatti hin dhaabbatu. Dhaloota dabree hin tuune namni kitaaba kana dubbisu hundi keessa namaa kanatti jechi hin tuune jedhu kun ibidda wahii ogeessa. Waan keessa keenya dalagu qaba maqaan kun. Maqaan kitaaba garii, kitaabni garii maqaa isaa jaala. Kitaaba garii immoo maqaa isaatu isa jaala. Namni kitaaba namaa gumaacha umrii keetitti umrii lammaffaa dabareessa kenna. Kitaaba jechuun utubaa ofii tanaati. Qaroominni, seenaan, jijjiiramni, teekinooloojiin, saayinsii, guddinni ilma namaa dooniidhaan fe'amee asin keenya. Xayyaaraan fe'amee asin keenya. Maaliif fe'amee dhaloota keenya keessa qubachuu danda'a? Kitaaba. Manni kitaaba dubbisu. Manni haga qixxaa fi daabboo bakka kennu. Kitaaba bakka kennu. Ni waca malee hin dhagahamu. Ni baay'ata malee gargaa hin qabu. Ummanni kitaaba bakka kennu kitaaba hin dubbifne. Baay'atullee xiqqoo firee shantu isa bulchu. Ummanni kitaaba bakka kennu hin nyaata malee deena qabu. Deena garaa guuttatu sanii biddeena beeku. Ummanni kitaaba dubbifne ni uffata malee garaa qabu. Ummanni kitaaba dubbifne har'a keessatti dhibee har'a keessaa dhabame asin tafa malee dhaloota akka jedhamu. Ummanni kitaaba dubbifne kaleessa ofiin beeku. Borii ofiin dhaqqabu. Har'a guyyaa har'aallee jalaa itti ta'a. Ummanni kitaaba bakka kennu. Ummanni warra kitaaba barreessu bakka kennu. Of argachuu danda'u. Of dhabee addunyaarraa dhabama. Kitaabni barsiisaa jal'isaa kan nama dhibanne, kan nama arrabse, kan hamilee nama cabse, kan qalbii nama dhoobu. Kitaabni namni kitaaba dubbisu har'a qofan jiraatu, kaleessa isa jalaa daballee jiraata, borii dhaqaama hin dandeenye keessa ta'ee jiraata, biyya keessa dhalate san qofa osoo hin taane ardii tana hunda keessa jiraata namni kitaaba dubbisu. Namni kitaaba dubbisu sammuu tokko qofa qabu. Sammuu miliyoonota sammuu kumaatama mataa keessaa qabu. Namni kitaaba dubbisu muuxannoon inni hin qabne hin jiru. Beekumsi inni hin arganne hin jiru. Beekumsa kaan nama lama yookiin sadiitu itti eebbifama. Garuu namni kitaaba bakka kennu namni kitaaba dubbisu beekumsi ardii kanarra barraa'ee hundi harka isaa mataa isaa keessa jira. Har'a addunyaa gubbaa qorannoo irratti kitaaba miliyoona dhibba tokkoof miliyoona digdamii sagaltu dacha kana gubbaa jira jira. Miliyoona dhibba tokkoof miliyoona digdamii sagal. Warri gadi akka dubbatanitti kitaaba harka kanarra barraa'e osoo beelaalee harka kanarra keenyee ol tuunne addeessa dhaqqaba jira. Addeessi akka irraa kiiloomeetirii kuma dhibba sadii godhu. Akka warri saayinsii jedhutti kiiloomeetirii kuma dhibba sadii godhu. Kitaabni harka irratti barraa'e osoo kan tuula utaatee wal dubbatti asirraa ishee argamuu danda'edha. Kitaabni kunuu kan cabsee barraa'e malee kitaabni kan keessa dhufatee hafe kan sababa uummata dadhabina uummata isaatiif beekaa isaatiif bakka kennuu dadhabuudhaan ganda keessa dhabame kan ganda keessatti hafe manni haala ta'a. Guyyaan har'aa waan biraallee dadhabu kitaaba Muhammad Teeksisoo fuudhee hiriyaa qabna. Maatii mana keessaa qabna. Hiriyoota wajjin jiraanuu qabna. Kan harki keenya dhaqqabnee fi harki keenya dhaqqabnullee biraan hageenyu hin duune hin duunu seenaan kennallee hin duune jira. Har'allee jirra. Borillee jirra. Jirraa bobbooytu waan takka of keessaa hin qabne. Jirraa hiika hin qabne. Jirraa sochii hin qabne. Jirraa beekumsi bira jiru. Jirraa kunuun bira jiru. Jirraa siyaasaan bilchini siyaasaa keessa jiru. Jirraa tokkummaan keessa jiru. Fakkeessuma of sobuudha ofitti taphachuudhaaf uffata dhalatuma. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi.
Terima kasih.